عايش إفاد عايش إفا ما لي دربتين ما عايش خيزات دواقي خناسة أسوم البركاي أسوم البركاي إيسي قاها هتاو أكاسي ألا ليه تلو ولي كبدو ولي بليه تلو يتو حاكبو ولي كبدو والجالة فهمتو ولي الرأي ربنا أقولو Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu da wato ta fardu to ta fayna shama kan jirtu fa ko jirtu na gani rabbi sim bira hajiratu sinin jecha arras kuno firu sawalin jira ega halina muddate hala jajjabada waan jeehimu qabu amalli namni dhufeta kullin jiru malifi ga hundu keenyu akkanuma taane rakkoodha inshallah du'aa sunu godha sinin jecha firusan duraan hangumatu dubbattu sanuu warraan tanaa dawaa takkallee xiqqootti goggoodhee dawaa saniin dubbachuullee dhiiftee ciisutti jirti inshaallah mee du'aaidhaan garaa nuuf xadhaa isin hundi keessanuu ilmaa Oromoo addunyaarra jirtan du'aaidhaan nu godhaa fi du'aayi nu bira dhaabbadhaan isiniin jechuu barbaada. Egaa haalli amma keessa jiru walumaa galattuu haala ulfaatoodha. Haala ulfaatoo yeroo jennu wanti ati furraan eenye yeroo si muddattu keessatti beeka akka keessa jirtuu fi haala keessa jirtu atoo hin beektu inshaallah khayri ofuma jajjabeessaa du'aa godhataa karaa silaa ta'uu qabutti deemaa jirraa jechuudha. Maaliif hanga amma anis wanni irra jiru qabattummaan jechuu wantoota silaa barbaachisu kaniin godhuu qabu hundumaa godhaatiin waliin taa'utti jira jechuu barbaadeeti. Kanaafuu du'aa isinu godha jajjabaadhaa. Maaltu nu mudate beektaa waa hedduun nu mudatee jira. Wanti nu mudatee jiru ani namooti hedduun yeroo waliin qoosuu hin qabnu. Waliin qoosuu jechuun maal jechuudha? Beekaa fayyaa waliitiinis qoosuu hin qabnu. Maaliif du'aa godhuudha qabnaa? Amma ni agarra dhalateenyarraa wantoota fofokkotaa yeroo jennu amma silaa anuu naan hin malu. Maaliif sirra taa'ee wantoota akkanaa kana haasa'uun maaliif jaartii qillee maal wantoota isaan haasa'u walumaa galattuu yeroo silaa namni waa godhuu qabu godhu akka dhalateenyatti kanuun hin malle waan gadhee fokkotaa dalagan jechuudha. Maaliif haalli kun hunduu haaluma isaanirraa ka'ee dhufeewu ani akkaan ijiti itti agartutti yookaan jechuun kanga isa kan rabbiitu beekaa akkaan hubadhuttis isa kanaa jechuudha. Kanaafuu ammallee haaluma sanirra jiraachuu fi namoonni tokko gaa hanguma isaan yaadaniitu akkas jeetiin fudhadha. Waan isaan amma yeroo ammaan tanaa tana taa'anii godhanfaa baay'eedhaan arkaa jechuudha. Kun fokkataadha. Haala nuufis hin malle nus sammuu tana rabbii wanni nuu kennee fi itti yaaduu fi waafirraa arkuu dhaloota keenya gartee hanga dandeenyutti malaa fi falaa rabbii keenya gargaarsifannee godhachuu fi jaalalaan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuu bakka rakkoo jirtutti waliin furachuu dabaa fi hamtuu waliin yaaduu irraa ofeenyee kheyiruma walii yaadu yoo kheyrii bar walii yaadne nus rabbiin nuuf yaadaa kana qabaachuudha qabnaa jechuu akka ilma namattis kana kanurraa eegamu. Garuu nuti haala kana keessa hin jiru. Haalli nuti maanta irra jirru haalota ulfaataadha. Haala ulfaataa yeroo jennu maal jechuudha? Wantoota ta'aa jiru kana hundumaa waliin quba qabnaa jechuudha. Wanti haara goonee akkana jennee walitti baafnee himnu takka illee hin jirtu. Maaliif fakkeenyaaf taateewwan ta'ee hanga bultii dhaloota kanaa seenanii addaan facaasanii wal jibbisiisanii haalota hin taane dhukkuba balaa wal saaxiluu nurratti hojjetamaa jira. Haa ta'u kunis tahee immoo wanti kun ammallee hin dhaabbanne ittuma fufee jira. Kunis abaarsa nurraa dhaabuu qaban jechuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan ammaan tanaa'uu yeroon amma iddoon jiru tana taa'utti amma feeyiruusaa fa'aa waliin taa'utti jirutti isiin gaamma waan dawaa fudhatteef arra sagalee waan takkallee jechuudha. Yaada tokkollee ol baaftee kana kennaa jirtu hin jirtu jechuudha. Maaliif dawaa santuutu gaatiqqoo laaffisee jira. Akka isiin keessa turte akkuma harkaa turtan sanii jechuudha. Sanirraa osoo hin dhaabbatiin dawaa tana fudhannaan haala kana nuuf tasgabbii harkatte
isiniin jechuu barbaadeeti ammallee du'aayiidhaan nu jajjabeessaadha. Warroonni muufiillee haalota ta'essanirraa gartee keessoon keessan xiqqoo tuqama qabulleen keessaa nuuf fixadhaa dhala ofii abbaan gaanii eebbifata. Warroonni gartee keessattuu ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa du'aayinaaf godhaaf isiniin jechuu barbaadeeti. Itti aansu maaliin dubbachuu barbaade? Namoota waliin jirru keessattuu walitti dhiyaannu silaa akka ergaatti godhannees ni jira. Ergaa haa godhannu malee ergaan tuni fakkeenyaaf wanti bar namni kun maaliif waliin jiraata? Maaliif waliin jiraata? Rakkoo jirtu keessatti walii birmatu wanta hunda walii mala dhaatee wal qabatee tarkaanfachuudha jechuudha. Nu ammallee agliin teenya duutuudha jechuudha. Rakkoo takka furachuu hin dandeenyu. Walitti dirmannee waa godhachuu hin dandeenyu. Maaliif nama fedha ofiitiin dhuunfatame qofaatu jira jechuudha. Nuti yeroo ammaan tana nama fedhiif hawwii ofii qofa jala deemutu jira. Namummaa yookiin fayyaa dhalootummaa leechalloo dhalootummaa hin qabne taanee jirraa jechuudha. Sila akkana ta'uu baanne hanga ammaan tanaa kophaa waliin hin taa'u jechuu barbaadeen. Kun hundi mata bo'ii beekaa namni jechuun yeroo namni tokko irratti dhukkubsatu inni isa dhukkubsatu caalaa isaatu dhukkubsataa beekaa. Kana gubbaadhaan ammoo nama of biraa dhabuun dhukkuba lammaffaa jabaadha jechuudha. Kun mata dhukkubbii hamaa tahaa jechuudha. Kanaaf hanga ammaan tanaa kophaa ta'uu fi namoonni erga dhaamsa itti godhanne warroota mataa qulfii fedhiin isaanii qoftiin hawwatte ta'uu fi hanga ammaan tanaa eegaa jiraachuun anuu dhukkubbii biroo natti taatee jirti jechuudha. Kun marti maalirraa kan ta'e? Nu of beekuu qabna, of hubachuu qabna. Maaliif waanuma fedhee haa ta'u bakka guddoo walii qabaachuu leechalloo walii qabaachuudha qabnaa jechuudha. Leechalloo walii qabaachuu jechuun maal jechuudha? Walii mararfachuu, rifachuudha. Haala ta'e keessatti dafanii waan san rakkoo taate san furuu irratti silaa ka hojjechuu qabnu dhufneetuma ijaan waa ilaallee tole waan akkanaa jennee wal biraa deemnee kophaatti wal hambisaa deemuun ammoo nuuf gaarii miti jechuudha. Kun ammoo amaloota fokkotaa fi amaloota duubatti hafoo kan nu dhibe keessaa isa kanaa jechuudha. Kana maaliif hin dubbanne? Ni rakkadhe. Wanni hin dubbachuu jiruuf ni dhibame. Wanni kana haasa'utti jiruuf jechuudha. Maaliif isuma keessa jiruu fi gartee isuma waan kanatti jiruutu waan kana beeka waan ta'eefin haala kana mara miira keessa galeellee dubbatutti jira jechuudha. Miirri keessa galu tokko miira aariitti tokko miira gaddaati. Maaliif taate kanarratti jechuudha. If biraa nama dhabuun fi wantoota silaanii goona jiru namoonni silaa dhiyaatanii godhan jiru sunirraa turuun isaatiis na aarseetii waan kana haasa'utti jira jechuu barbaadeeti. Kanaafuu nuti dhalli Oromoodhaa wantoonni akkanaa kunis nurraa fokkotaadha. Warroonni ammoo gama gamaan bahee akka namni gartee shirri dabni dhaloonni addaan faca'uu fi gartee rakkoorra wal buusuun isaaf ililbeef sargii yookiin gammachuu gurguddoo isaaf taate cidha taatee fi kuni cidhaa miti wallaalummaadha. Irraa dhaabbadhaa isaaniin jechuu barbaada. Gaariin taane dhuguma maaltuutu jira amma anamma isii na bira jirtu tana osoo isiin qoftii na yaachisuu hin ta'ini mucaan sanuu na yaachisaa jira. Sababni inni na yaachisuu fi haalota ta'e kanarraa namni aglii qabu waa hubatanii yaaddaa jechuu barbaade hundumaahu gaafayyaa gama isaatti rabbi nu haa fidu nu haa dhiinsu dhalateenyallee fayyaa kenneef rabbiin daa'ima godhee gammachuudhaan nu haa badhaasu jechuu barbaadeeti. Isinis du'aayiidhaan nu jajjabeessa nu bira dhaabbadhaa. Wanti dila kana haasa'uu fi maraataallee naan hin jina fayyaan qaba. Garuu yeroo haala kana taatu haalli hin taane maraatummaallee sitti dhufuu dandeessa. Kanaafin dila kana qaaqutti jira jechuudha. Iyyutti jira. Mee fayyiruusaa kaniina san liqimsitee mee dawaa kana fayyiruusaa kaniina liqimsitee maal goote? kaniina isaa reefu san liqimsitee jirta? Sittiin kennine maal hin darbitee maal? Kunis dawaa kee kanas asuma bira kaayi isi gaa haa ta'u
akkasii kiniinni amma akkam keessa jirtan? Akkam keessa jirta? Laftu ija siin jenne. Hayyee rabbi si haa fayyisu. Ifaa dhaamsite. Ifa maali? Ifaa maalaatti. Ifaan ifa hin jiruuti. Ifaan hin jiru rabbi si haa fayyisu. Kanaafi haalli irra jirus kana kun amma inuu dubbatteetu jirti. Wantiin isiniin jiru du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa bakka jirtanitti hamtuu isinirraa haa qabu. Warroonni jallinaa fi daba hammeenyaa fi waan garaagaraa irra jirtanilleen akka irraa of qusattanii walumaa galattuu maraataan taane nu yeroo akkanatti haasofnu ni gubanne keessi keenyaas nu gubate maaliif wanti taate tun nama aarsiti akka itti baafatantu nama dhiba garuu egaa isa fayyaa wal qabatu rabbi ofii gargaarsifatanii itti kadhatanii kanaafuu du'aayinaa godhaa bakka jirtanii nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaade du'aayiidhaanii dhalli silaa yoo waan biraallee walii godhuu dadhabde du'aayii waa walii godhuu hin dadhabdu haalli irra jirrus kana amma sagalee baaftee xiqqoo dubbattee jirti inshaallah rabbi nuuf dhinsaa fayyaa isiitiif yaala isiillee nuus hanga dandeenyutti itti jira ammallee namootaan eegaa jira kanaafuu waan dandeessanii gartee du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaan isiniin ja'a warroonni keessattuu haalli mataa jiru kun isaaf ililbee gammachuu ta'e bal kuni ililbee miti wallaalummaa keessanii kanaafuu isinilleen of qusadhaadhaa du'aayiidhaan warra wal jajjabeessu warra wal jaalatu warra gartee walii ilaalatu san rabbi nu haa godhu jajjabaadhaa isiniin jenna hanga dandeenyutti ni tarkaanfannaa nutis ni sossoona jechuu barbaadeetiif duratti kanaafuu wanti silaa jechuu barbaadu hin jiru maaliif amma waan hin jiruufi waan hin dhiisullee ofirraa wallaaleetiin jira sababni ni wallaalee jiruufi hanga ammaan tanaa namoonni dhufan laalaniituma deemuu kaa erganilleen ergaasan bakkaan osoo nun ga'een hanga ammaa nurraa dhibaa'uuni dhibdee lammadaan natti taate ani akka numaafitti jechuu barbaadeete kanaafuu inshaallah nuus dhala akkanaa rabbi nun godhini nu haa qaceelchuu nu haa bareechuu dhala leecalloo walii qabdu waliif leecallooytu haa qiboo walii qabdu wal jaalattu hamtuu walirraa eegdu rabbi nu haa godhu gamanumaan gartee du'aa'iidhaan nu bira dhaabbadhaa du'aa'ii nu godhaa warri taateewwan duraan ta'e sanirraa muufii qabdanilleeni inshaallah nuuf fixadhaadhaa nu eebbisaan isiniin jechuu barbaade silaa haalota tahaa jiru baay'eedha keessa deddeemee tuttuqullee hin feene kaan ammoo hujumaanii hiikkatuudhaa teenya inshaallah wal dhiisuufis hin teenyu yeroon kana jiru maali jechuu barbaadeeti warroonni shiraaf daba akkanaa yaadanii ililbee waan kana godhachuu fedhan ni jiran kun immoo ililbee isaanii kan taane akka isaan gaaga'uu isaanis beekuu qabanii jechuu barbaada kanaafuu daawwattootaaf hordoftoota keenya haalli keessa jirrus kana egaa inshaallah warra fayyaadha gammachuun jaalalaa walitti deebullee rabbi nu haa godhu du'aa nu jajjabeessaa nagaan nu tura baay'isiniin jechuu barbaadeeti nagayatti